Ishee duwwaa maal goota faayidaa lafarraa maqaa kee hin beeku yoo ta'e galmeen waaqarraa. Warri biyya lafaa yoo qabu soora har'aa borii galmeen waaqarraa isaan hin beeku ni jiraatu akka horii. Waaqessuun maaliif akka ta'e addaan baasee baree. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtuu didichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyya lafaa yoo ta'e qalbiin deddeebi'u. Hojiin amantoota akkasumas ta'e argeera kan tajaajiltoota mana waaqayyoo keessa guutee garaan ho'a hin qabne walqixxeetti ilaalchiin godhamu namni hin madaalamne irra keessa walqeedha maal goona dhaadanne. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtuu didichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyya lafaa yoo ta'e qalbiin deddeebi'u. Jabu marrayyuu warri mooraa duubaa yommuu waliin maktuu jireenya golteef saaduuba ormoota wajjiniin hirmaattee keessattis kan caalu qaroomte obseeta dubbiidhaan namni sin madaalu harfiin du'aasiin waraaneera waaqayyo si amaanu. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtuu didichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyya lafaa yoo ta'e qalbiin deddeebi'u. Mijatu duwwaadhaaf jireenyi lafarraa waaqayyoon waaqessuuf kaachuun kee kunoo dogoggora. Yoosiif mijachuudha baateyyuu waaqayyo waaquma mootummaa isaa dhaaluuf taasisi kaayyoo kee gonkumaa. Mallattoo hoolichaa godhadhu chaappaan ilma namaa. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa karaan waliin ga'u waaqessuuf hundumtuu didichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyya lafaa yoo ta'e